namni mee waaqumaa mucaa kanatti waaqumaa ta'eeti waaqumaa kana waaqumaa kan biraan hin jiru waaqumaa kan biraan hin jiru isa waan lama keessatti argaa waaquma ilaalime tiivisiin kan dhagaruu mata dhuftee mul'ata arga sirratti siqoota sirduuba nama fayyadu gurra bartii wayii fayyaa waaqumaan kan biraan jedhaan waaqumaa kana miti afur qulqulluu ragaa naan ba'u paantiin citaa wayii uffata laa paantiin citaa wayii uffata laa meerre yaa namicha kanaati fiigga seekira karaan booddee karaan dhaabbatu fiiggi humna waaqummaa kee arganii kan beekanii oolchaadha haa jedhanii humna dandeettii kee arganii kan beekanii oolchaadha haa jedhanii oolchaadha 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 nama baay'ee raadiyoo taaya nama baay'ee hidhaasaanii karaan jiraaya nama baay'ee fakkootee kan jiraaya nama baay'ee suuraa hidhaasanaa jiraaya warummaan baay'ee jiraaya namicha kana amma waan qabillee hin barakatu naatu hin barakatu waan ta'eef harkaan qabu hin barakatu dabalataan ammaas namatti hin himtu malee jireenyi kan hundumtu bittinnaa miti bittinnaadha jireenyi kee sirriidha baay'ee wayii erga waggaa afurii as jireenyi kan hundumtuu kan inni sirkaa walii gadi ta'aa jiru sirriidha isaan fayyaa dabalaa jijjiiramaa deemu antoomuu qannasaa deema sirriidha waaqayyo akkanaan jedhe nama tokko sammuu isaan bana ameen nama tokko nan diba mana kee keessaa ameen nan diba nama tokko naan jedhe Yesuus sirriidha nama tokkotu dibata addunyaa kana fudhatee ulfina addunyaa naannaa mana kee keessaa ameen naan jedha takkaaleen hin beektaati nama takkaalee jedhamu ollaadha eeteek ollaa keeti eetii jedhan jiru maatii jira wajjin nageenya qabdu nageenya qabna nageenya fooyyee qabdu jajjabaatu jajjabaatu Zomato kooperaat alloota qabu nama eessa jedhamu caansuun mucaan barumsaan eebbifamee biyya biraadha iddoonni jiru hin beeku godhu iddoonni jiru hin beeku maatiin isaa duwwaas jiru maatiin isaa obboleessi isaa tokko iyyuu as keessa jira obboleessi as keessa jira Loora baasoo kooperaat yaalaa argadhan kana abboonni ooroo baasoo koomoo wadaajoo beektaati wadaajoon abbaa kooti wadaajoon abbaa keeti umuriidhaan jiranu jiru lafa eessa jiru mana jiru gooftaan qabanu hin qaban maayidha amantaan isaanii ortodoksiidha bakka waldaan guddoo kanarratti ameen dhugaan sin jedha ameen wadaajoon isin isa dheereedha ameen inni isaan sin jedhaadha ameen ol fudhaa jechuudha ol fudhu ameen gaafatti karaa deemtus gaafatti gabaarattus gaafatti suuqiidhattus gaafa baadiyyaa magaalattus wayyaan kee hunduu haala haa harkisu ameen wayyaan kee maqaa gosa qanxanqaroota maracha gara mana waaqayyoo haa harkisu haadhi manaa kee waliin jirtu jirtu afuma meer kottume mazama mama shida bora boso kuma baga na gando sti humna rigo li chati duba jena be nenda humni dukkana nama kana wala so kuma maqabu ilame wanti maatira tira batama wanti maatira tira batama to rejira nama kana maatira mo betan jitu maatin ke esa atto mare esa maatin ke maati wajin esa dilla na ma ke kun barakam wannan rubiru abbayo haro ke fadin jiraira abu lan sama no jiwatu ma waldan kan adara namani mandaro to ko jir oyme bonu ro weta abba ko basiyama wan gara fa batama do jira amma wan san dukume wa kan yakan na jira dukkan da mun tattaro ba mun gaira amen gara ga ga bak azama sun ko da Allah ta kama sun da lahu ko so ko nuna azuka ta kama mama sema hage yasa mi kanna sura makayya sura ba ta ko fara bi zake to da farfe hamma ma bisinga disu ala sai ga sa da disu sai ki ga disu
cacola. Es gutu. Mer gutu mer kotu mer gutu. Amen. Sifuri bamu. Adibom. Hanna na harimamtu. Adibom to yeshene. Beta Hanna. Cacola itante dalla. Azatu kuma maya aluta ni mara soko tapu mara sitari ya masiama. Alura tena yeye mgase brada gota kama nyama. Abara sitaba dibamtaji egaka. Inamkana oru tari dibamtaji egaka. Isa addunyaa seegaa widhaani. Isa farasi biyyaatti seegaa widhaani. Oru tari narra jira yaaddu saayini. Mucaa kana waaqa nagaa guute. Akka koraajii taana. Wayyoo haadha koo. Wayyoo haadha koo. Itti dibataan hin kadhanna mucaa kanaati. Dibata narra jiru tuuta koo mucaa kanaati. Yoo sii taate ameen jedhi. Guutummaa inni. Guutuu. Amma maqaa mucaa kanaanii akkamitti argametti akka tulluu ol ka'ee jiru kanarratti abdii torban irratti tulluu utuu taappellaan isa ol ka'ee dhaabbachuun arga mucaa kana. Ilaa waan alaabaa ol utuu ol ka'ee mul'atu arga maayinni na waaqa akkanaan jira. Lafa dhaloonni kee hanqatatu isaas taanaan jira. Lafa dhaloonni jaalladha bira ga'uu dhabee bira taanaan jira jira. Lafa dhaloonni dhaga'ee taa'ee gura dhabee taanaan kan gaba kanaan jira. Sidee bisa ilaalee kan qabeerraa kaasi banamee raafamaan. Ol fuudhaan har'aa banamee laata. Wanti baay'ee gammachiisa maanni. Waan hogaasee wayirraa waan ol dheeraa tokko itti hojjetameen irratti masqalii arga. Masqalii kan argee booddee maqaa mucaa kanaan jalatti arga. Maayindeen naan gooftaa akkanaan jedhe. Nama kana natu gargar baasee filatee kan argisan gaafa mucaan kun dhalate wallaansoo guddaa ture. Hamma du'aatti ngeenyi isheen qo'umsa baay'ee ulfaataa wallaansoo baay'ee ulfaataa ture. Kana qabanis walloltanii illee turtan si jedhan sana. Walloltanii turtan loltaan keessama baay'ee jabaa ture. Kana qaban immoo ishee baay'ee dhukkubee ture. Sirriitti ishee baay'ee dhukkubee ture. Yaada irraa qabaafan amma irraatti ulfinaan geggeessaa jedhaa jira. Olfuudhee gaga mirgaa. Yoo hiyyeessa taateyyuu, yoo arraban qabaanneyyuu, yoo firan qabaanneyyuu, yoo maallaqa qabaanneyyuu, Waaqayyo yaada sirraa qabaa darbitee adeemtu. Ulaa bira jedhu dha. Guutuu edda taabbina isa guutuu. Waafuma. Nifi? Wajaaju. Mirreessa. Maal mirreessan? Masjid Akamal. Azzu tokko namni. Mama Shema. Anam isa. Amen. So mara maqaa gooftaan dibata abbaan. Dibata ilkaan argate mucaa kana argate. Omna dhiiga oolichaati. Xonqaa irratti, jawween bifaan kan hojjetan irratti, budaa irratti, qaalluu irratti, daamuu kan abiddatti adibamarra. Wayyaa mucaa kana qaalluu irratti abiddaa ta'u. Wayyaa mucaa kana xonqaa irratti abidda irratti ta'u. Abidda irratti ta'u. Mama sakata kaka bravo bosiyama abidda irratti ta'u. Jirela nene moseka. Magatirre la dinia.